Arri sagantaan keenya egaa sagantaa fatwaadhaati. Obboloowwan warri as jala jirtan kuni bareechaatii liinkii kana of jala sheer godhaa. Hundi keessanuu jechuudha nama 80 fi wahii jirtanii sheer godhaa. Hundi keessan tokko tokkoon of jala jechuudha. Sagantaa gaafiitii fi deebiitii gaafii gaafattanii barreeffamaan nu ergaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبلغنك يا سكنتان قويا الرادة سكنتا جتشودا غافي تي في تي داتي إن شاء الله تعالى غافي هدوتو يوجتشودا نبرا هاجرة gaafii waahii xaharaatiin wal qabatu ka dura jechuudha gaafatame. Gaafiin kun yeroo hedduullee deddeebi'aa oolu. Akkana jedha sheeka gaafiin. Namni tokko sheeka ni dhagahamaa miti? Ni dhagahama akka gaariitti. Namni tokko halkan rafee kan jechuudha manaamaan illee hin argin ganama yoo kahee jiidha ifirratti argee jedhee akkam godhuutu irra jiraataa jedha gaafiin dura gaafatamu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قافين أحكام طهارة أحكام برباچسادا أكما بيتا طهران لما ونسا لما طهارة حسية وطهارة معنوية جدما طهارة لوكتا يوكان طهارة كيساتيري طهارة ظاهرة جدما طهارة ظاهرة سديتي قدما سدين سن تكو فتكيتي تكو قامكيتي تكو لفات الرتسالات وديم تسني فكرة طهارة موقبو طهارة ظاهرة كغرته حسية جنون واسدي تررأ واسدي طهارة سيتا أمالي سلامي كنته جنة سوني جسمي دافي وفتها في بكت صلاة سوق كله تهو قبا قوني لما طهارة كيستي طهارة المعنوية طهارة القلب من الشرك والبدع شركي لا في بدعة تدرى كله تملا عبادان كن تقبل مولانا شركت لا يحبطن عملك جدمي إيجا كان هو بني أصلي طهراه بني كان بودا وانا قرتني إرى طهرتم وانا إرى طهرتم وصن إرى قافتن جتشورا ميو قرتي بشان سديدتك ودمنون جتني بشان سديدتك ودموسان كيسا تكو كدكنا وجبسيسو وفي أمو طهرة tokkommoo kadhiqannaa wajjabsiifne laakiin immoo inni najaasaadha. Yoo ammoo lamaan kana walii adda baafachuu dadhabee hirriba keessaa ka'ee arge ka ta'e waliin beeku akkamiin godhaa maan mushtabah bihiidha jechuu argitee mutashaabiha seene wal fakkaateera jechuu karraa dhiqatamu moo ka irraan dhiqatamne jechuu walii wallaalan. Kanaaf agartanii izaalatan lishakki argitee shakkii ofirraa deemsisuuf isa irra guddaa qabatamaa jedha shari'aan. Inni irra guddaa isa kam? Isa dhiqannaati jettee dhiqatta. Gaafa dhiqattu xaharaanis keessa jira waajibni dhiqannaas sirraa bu'ee jechuudha. Lachuu ofirraa fixuu gaariidha. Li'annahu saddun ala shayxaani madaakhila. Shayxaana gargalsaa seensa shayxaanittiin si waswaasu ofirraa cuftee jechuudha. Amma yoo fakkeenya kaatee lakki kun kanuma najaasaa xiqqoo kaan istinjuma godhadheen dhiisa jette si salaata seene amma yoo wanni sirraa ba'e sun maniyyii ta'e hoo yoo akkana janaabaa qabdaa miti hirisiin jedha salaata keessa si galee. Egaa shayaaxiinni kun qaayidaan isaanii kaydiin isaanii jajjabduudha. Waswaasil khannaasi hattuu dhokattuu hin mul'anne. Kanaaf yeroo salaataa bichaa isinitti dhufa jedhamee jira. Kana cufuuf waan nama keessa argite irriba irraa kaatee uffata kee irratti agarte qaama kan kee saalaa irratti agarte janaabaadha jedhii dhiqadhu
لتشوسي شوف وان تايف والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. إياكم. إني اتئانو namni tokko yeroo hunda jechuudha fincaantu na cinqaa jedha gaafiin jiru. Yeroo hedduu fincaantu deddeebiidhaan na cinqaa. Fincaan kun anaa salaata faa hidhatee salaata keessa faa jiru akkanumatti narraa gadi yaa'a. Mee waan kana akkamiin gochuu qabaa? Fala isaa nu himaadhaa jedhanii baarakallahu fiikum. Ahsanallahu ilaykum. وإياكم. فنجان غافا بكا وفي قديسي مكان إساس سلسل بولي جنم غافا بكا وفي قديسي كنت ترولا برا دبري سلسل بولي جنم واني كان وجن إبسون در كما نتتاو ذلك اللينسان مرابه اللينسان مرابه كعدد مميلة فرطانين أفورنا مراديمو عدد ميلة فرطانين سبحان الله وفماك يا nama tokko harama keessatti arge adaduma inni miila fudhatuun sagalee guddaadhaan hafuurri irraa bahaa jechuudha. Hafuurri waduu cabsu sun argitee ka duburaan nama irraa ba'u sun adada inni miila fudhatuun sagalee dhumaan irraa baha jechuudha. Yoo akkas taate akkuma dheengadda qaraatan san innal aynaani wikaa'u sahi ijji hidhaa teessumaati. Gaafa ijji raftee hidhaan teessumaa hiikkatee je subhaanallah gaafa garii hidhaa teessumaa sana rabbiin keessaa fudhatee haada san keessaa fudhatee kontoroola hafuuraa sin hundinuu ni beektan hundi keenya ilma namaati ni beekna namni yoo nama bira taa'u yoo hafuurri isatti dhufte of dhowwa kontoroola godha nama keessatti salphadhu jedhee kontoroola godha hatta nama garii dillee harka baatus jechuu yoo garii لكن كنترول قبنمني ربي نما ستر مي ما ربي اسي يادد يا بولي نيمانا كنترول ربي نتي نما ستر isa sagaraa hay ta'u isa afuuraa hay ta'u sagaafa garaan nama dhukkubee nama cinquu hay ta'u kontoroollattee hidhattee deemta hidha funyoo qudraatiin rabbi hidhee achi keessa kaa'e nama garii immoo ibtilaa minhu mokkoroo isa biraa taateen erkaa fudhata rabbiin fudhadhee bakkaan hidhaa kiyya yeroo keetti jedha rabbiin adadni miila fudhatuun shaa irraa jetti irraa baatee jechuu hafuurri namni akkanaatii fi namni fincaan agartee kontirooluu dadhabe fincaan na qabde se'a if jetteetuma dhabamti yoo inni fiigee fincaan dhaquun jirtu argitee infekshiina jedhan dhukkuba infekshinaati dawaa isitti barbaaduun hin danda'ama dhukkuba infekshiina dawaa aadaa keessatti illee ni jirti dawaa keemikaala faarmaasiitti illee saydaliyyaatti illee ni jirti inshallah rabbi irraa fayyisu namni gartee kun isa qabe ka inni yoo waddaatellee achuma waddaatee as deebi'ee dhuftee shaa jettee irraa baatu salaata kan kee keessaan ba'iin jedhaan shari'aan ka ishee ka fincaan irraa ba'ee bar wuduun kiyya baddee bar salaata keetti fufisiin jedha maali daliilli فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم إيجاسيو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إيجا غرتي كنترول لسر كابه وانا تتقافة تمتومتي فكيني كان فكاتو وأول فكاتو والبركاون دير كما أكاقو يا براس غافي تيسنك تندفني سلاي ادو نمني غافي أما دي بياجرو osoo gaafiin deddeebi'u lakkoobsi kennamee fi gaafiin kan kee kana lakkoobsa kana irratti ilaalladhu jedhamee keessaa hambifama jechuudha. Nama gaafatuu dhufe ka gaafas hin jirre ka arra hin jirre lakkoobsaan kennamee fi akkuma warra garabbii nizaama nutti haa godhu warra nizaama qabuutti gaafiin kun fuudhamee akkasitti silaa godhamee bareeda uummannis ni fayyadata gaafii tokkittis irra deddeebi'amee hin cinqamamu jechuudha. Kanaaf nutis waan gaafii wal fakkaatu wal bira keenyee himuun bareeda ziyaadaadha. Kanaaf namichi dhufee rasuula rabbii gaafatee mee bishaan baharaa ni wadda'annaan immoo hin wadda'annuu bishaan baharaa irraa mee nuu himaa yaa ergamaa rabbii jedhe bishaan baharaa ree gartee soogidda gariin isaa akkasii hin dhugamu wadda'achuun ni taamoon ta'u jennaani almaa'ul bahari xahuurun wal hillu maytatuhu jeen mee laala shari'aa kana bishaan baharaa na gaafatte xaharaadha ittiin waddaadhu
waan isa keessatti du'ellee nyaadhuu jeen dabalata jechuun kun namichi san hin gaafanne bishaanuma baaraa bichaa gaafate. Kanaaf namni aalimaa tokko rabbi aalima dhugaa san nu haa godhu namni aalimaa tokko yoo nam tokko gaafii si gaafatu min al-ilmi wal fahmi waan isa fakkaatu wal bira keessee dabaluufii qabda jechuudha. Aqliin isaa gabaabbateeti malee silaa ni gaafata. Kanaaf waan wal fakkaatu wal bira keenyee waan fincaanii nama gaafate waan hafuuraallee wal bira keenyee itti daballe. Inni sadaffaa kan wal fakkaatu nama dhukkubsatee kara deemaa ta'ee hoteela ta'uu bakka wayiitti gatamee dhukkubsatee qalbiidhaan of beeka. Ka'ee fincaan dhaquu hin danda'u. Sagaraan agartee isa jala jira. Akkasuma fincaan ofitti fincaanee jira. Kunno bakka wayiitiin azaanamaa jira. Aqliin keessaan banne utuu aqliin keessaa badde namni of wallaale salaanni irraa kufa jenne. Salaanni immoo haga aqliin si keessa jirutti sirraan kufu. Yaa Rabbii kiyya ni garta. Nama naa waduu naa godhuun argu. Asii ol ka'aan jiru kunoo in agarta. Ofirratti fincaanaa jira. Tama carrashaatu harkaana qaba. Yaa Rabbii kiyya salaanni kan kee kunoo maalin ta'a? Maal jennaan? Fattaqullaha mastata'atum. Sheeka kiyyatu akkasif fatwaa godhe. Waggaa 25 irraa isaan biran ture jechuu Sheekh Saalih Al-Uthaymiin nuyi shabaabaa muftiin Sucuudii nama akkana dhukkubsatee akkana ta'e maal goona jennaan fattaqullaha mastata'tum laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'aha rabbiin waan humna keetii olii sin gaafatu ati haga dandeessu rabbi sodaa hagni ni danda'u maal Allahu akbar hay fincaan keessa ciisee moo isa garaa keessa jira bar Allahu akbar jedhi wallah maaliifi rabbi argaa jiraami ati yoom fincaanuma keessa ciiftee Allahu akbar yoom naan jette an sila sirra hin taqabbala yoo rabbi siin jedhe maal jetta. Kanaaf daliilli gartee eega fincaan qabaattee dhiisii siin jedhuun jiru waan ta'eef fincaan illeen dhugaadha. Sharxii salaanni namaa fayyaa ta'u xaharaa jechuun sharxii salaanni namaa ibaadaan namaatti fayyaa ta'u. Kanaaf gaafa sharxiin sun sirraa kufe humna keetii ol ta'e ati inni te dandeessu maa inni Allahu akbar jettee achuma keessatti rabbii kee guddistee sala. Kanaaf waan kana fakkaatu hunda isaatiifuu namni fincaan kontirooluu dadhabdan rabbi sin haa caafiyu haga dawaayyuutti argattan dawaalleetti barbaaddataa hukumiin isaa Allahu akbar jettee salaatuudha. Ulamaan gariin keessa dheeratanii xiqqoo gartee zakara isaa hidhee akka fincaan irraa dhuftee uffatanna jafne haa salaatu daqiiquma gabaabaa sanaa haydhu yookaan qarxaasa wayiitti naa haydhu yaa jamaa namni akkas jedhen jiru kun raayii ulamaati xiqqoo xahaaraadhuma sana barbaaduuf akkas jedhan daliilli wayiin jiru haayaa yoo namni dhiira akkasitti hidhate namni dubartii akkamitti hidhata mee akka haalli akkami waan hin danda'amne tokkotti of dirquu shari'aan agartanii ni dhowwe. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ربي أكنا جدا وان شريعان ننجتين على ديسو نغرتني إن برباتشسو وان بلنا قبو غرتي بلسو وان شريعان دبسو وان شريعان لافسني كنو وان شريعان ججبيسني همون من أمانة العلمية أمانة علمي الربين ولما الركائي هذا وصل اللهم على محمد. حياكم الله جزاكم الله خيرا. Gaafin sadaffaadha. Namni yeroo hedduu maniyyiidhaa fi maziyyii addaan hin beekne haalli miidhaatii fi maziyyiidhaa waan jedhamu sana waan silaa xahaara ta'uu fi kasilaa najasaadhaa addaan hin barree mee waan kanarraa ibsa nuu godhaadhaa jedhanii gaafatanii baarakallahu fiikum ahsanallahu ilaykum. Maniyyii jechuun ka ilmi namaarraa dhalatu furdaadha qananiidhaan namarraa ba'a yaani milikkiti ati adda baafattuun kana jechuun mallattoon adda baafattuun kana jechuun mallattoo beekuun barbaachisaadha. Tayyib maziyyiinoo maa'un raqiiqun lazijun argitee bishaan qallaa harka namatti mamaxxanu yoo ati harkaan qabdu. Haya wadiyyiinoo kunis agartee bishaan xiqqoo booruu wayii fincaan boodaan dhuftu
fincaan boodaan dhufti nama dadhabbii qabu nama shufeeraa nama ba'aa baatu sarraatenya wama akkasiirraa argamti gizee hedduu jechuudha. Maziyyiin immoo argitee dhiirummaa jabeenyaa fi nama fedhiin isaa jabaa nama dhiirummaan isaa jabaa nama dadda'iifa osoo hin taane nama dhiirummaan quwwatu rujuula dhiirummaan isaa fedhiin isaa jajjabduutu gizee hedduu irraa yaati. Maaliif waa laalaa ijaan waa argaa qalbiidhaan waa yaadaa hogguma san irraa dhufti yookaan haadha manaa ofii hogguun taphachiisee irraa dhufti. Laakiin maniyyiin quunnamtiidhaan malee hin dhufu. Maniyyiin quunnamtiidhaan yoo manaamaan ta'es shayxaanni waan waa quunname wayii itti fakkaateet irraa baati. Yoo zaahira ta'es hogguu haadha manaati hojii walitti dhufan irraa baati. Kanaatu adda jira. Maniyyiin inni gartee xahaaraa ta'ee dhiqannaa wajjabsiisu sun jara kaan lamaan irraa furdinaa fi qananiidhaan namarraa bahuudhaan beekamaa. Bakka gaafa san dhiqannaa wajjabee illaa fi haala waahida haala takkitti amma dubbannee dabarsine san yoo ta'e malee suni kami yoo hirriba keessa sitti dhufe hirriba keessa akkasitti dhufe ganama kaatee garte yookiin uffata kee irratti garte bakka dhiqannaa wajjabeera jedhii murteessii jenne. Amma yoo zaahiraan sitti dhufe qananiidhaan namarraa bahuu fi bishaan furdaan suni maniyyiidha. Agartee ka fedhiidhaan fedhii jabaadhaan namarraa bahu sun maziyyiidha. Ka fincaan boodaa fi dadhabbiidhaaf namarraa dhufteetuma osoo hin beekin qaama kan kee kanas jiifteetuma booruu wayii xiqqoo dhuftu sun dadhabbii qaamaatirraayi sun wadiyyiidha. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Ahsanallahu ilaykum. Gaafiin egaa ka xahaaraadhaan wal qabatu walitti aansuudhatti jirra. Inni itti aanu wayyaa halkan uffatanii bulanuu yeroo hedduun hin dubbadhaa kan jaarsaa fi jaartii wajjin uffatanii bulanuu kana yeroo hedduu an ittiin himaa inni immoo nan dhagahu huccuu halkan uffannee bulle kanaan hin salaatinii jechuu dhagaheetiin jira. Waan kana akka fatwaan irratti nuu godhamuun barbaada. Huccuu halkan jaartiiniif jaartii wajjin uffatanii bulan kana ka'anii ganama uffatanii salaatuun akkamii? Warra fatwaa nuu gaafadhaadhaa jedhanii gaafiin kun torbanarraa gaafatame. Mee kanarraa inshallah ibsa nuu godha. Allahu ilaykum barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Shari'aan rabbii laa yuhaabii. Shari'aan rabbii waa tokko hajaan qabu waan ibsuu barbaade ni ibsa. Akkuma argitee isin beektan shari'aan rabbiis zaahira. Shari'aan rabbii amaanaadha. Amaana ilmiyya. Amaana ilmii rabbi irraa bakka bu'anii rasuula irraa bakka bu'anii agartanii waa godhanuudha jechuudha. Kanaaf agartee waan shari'aan rabbi ibsite ibsuun dirqama jechuudha. Waan silaa shari'aan rabbii si ibsitee waan shari'aan rabbii callifte callisuun dirqama. Suni maali? Namni tokko yoo ka yaada manaatiif abbaa manaa ta'e mee isa wal falmuu haa dhiifnu akka masaalaa ilmiyyaatti waa wala gaafatanuu jenna. Argitee akka masaalaa ilmiitti isin hundinuu barataadha waan taataniif isa falmiin godhinaati mee akka masaalaa ilmiitti wal gaafadha. Falmii yoo ta'e shari'aan ni jibba. Ani agartee of qabeen jira jannata keessaa barrii walakkaa of qabeen jira nama falmii dhiisee yaa Rasuulli alayhi salaam. Osuma falmii sunuu haqa falmuu taatellee eega falmii taate dhiisi. Eega falmii namni si falmaa jiru nan injifadhaa malee haqan fudhadhaa keessaa baheera jechuudha. Kanaaf walau kaana muhiqqan osoo falmii sana haqa godhattullee taate anoo haqarra jira jettee falmiin goggoginii falmii tama qabira deebi'i. Meelala nama falmii dhiise eega dubbiin falmii taate nama mokoroo falmii jammare waa falmu itti dhiisa bira deema ya Rasuul Rabbi alayhi salaam. Shari'aa keessa hin jirtu falmiin hin barbaachisu. Tayyib laakiin masaalaa ilmiyyaa jennaan as deebifnee immoo gaafa kana qalbii lachuu nagaadha. Masaalaa ilmii wal gaafanna. Mee ati maaliif haraama jette? Ati immoo maaliif halaala jette? Ati yoo maaliif najaasaa jette? Fakkeenyaa uffata kanaa fudhan. Uffata kana xahaaraa situ kaleessa miiccee halkan edaa uffadhee bulee bijaamaadha haa jennu kobbortaa irribaa haa jennu
mee uffadheetuman bulee miti xaharaa miti waan najase naafiti jennaan isin illee barigaa namni halkanree haajaa adda addaa qaba waan kanaafuu bishaan itti bu'uun mala waa wahii itti bu'uun mala akkanaa jedhe bargiiftii koo bishaan yoo itti bu'eesi yoo maniyyii ta'e inni nuu xahara hin najasu qoshaashummaaf dhiqama malee hin najasu wama najase as kenni kaamee jedhaan bara najaasaadhan jenne laalama najaasaadhalleen jenne ittiin salaatuun namatti hin tolu meefaa gartee shari'aan yeroo tokko waa nutti himaa jirti khuduu ziinatakum inda kulli masjidin nuun jedhe quraanni yeroo salaatuudha ol kaatan uffata keessan babbareedaa fudhadhaa rabbi bareedaa kana dura dhaabbadhaa nuun jedhe uffatatti rafte caccabee kanatti wanni ta'ee waarra bubu'ee jedhe kanaan rabbi dura dhaabbachuurraa ani uffata gartanii qulqulluudhaan rabbi dura dhaabbachuun jaalladhaa jette lalaman talli colleen tun aboogaa yoo akkana ta'e barakadhu ambar najaasaadha jettee nafalmaa jirta se'e uffata bareedaan rabbi dura dhaabbadhu jechuun waan caalaadha an kana keessatti sin falmu bakka uffata hirribaatiin hin dhaabbadhu kana booda jedha collichis akkasi maaliif jennaan aqilli namaa jedhan haqa keessatti naman falmu waan gaarii keessatti naman falmu jedhan amma walii galan jechuu isiinis gara jaalala waan rabbi jaallateef itti nama waamee sanatti isa waamte laan argite innis ni fudhate amma hukmii najaasaati jechuuttoo wani najase hin jiru jennan eega wani najase irraa mul'atin shari'aan zaahira najaasummaan isaa hin haqqaqamin najaasaadha jenneetti murteessinu daliila malee laakiin karaa kamiin injifattiree isiin aboo uffanni kun gartee waa isa irra bubu'uun mala caccabaadhallee rabbiin dura dhaabatuutti hin bareedu خذوا زينتكم عند كل مسجد جراني علماء أصول الفقه خذوا كرل أمري قدنيو لأنهم يقولون كل أمر تقتضي الوجوب حتى تجد علة صارفة يصرفها عن وجوبها أمر الرب برادفته هندي واجب ما كنتي هذا دليل برادفه واجب ما رقبوستي حتى أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرسول الله يو أججان رفته لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقضي على لسان نبيه ما شاء ربي الرب نبي يترتو وان فدي مرتسا جدني إيه رسول عليه الصلاة والسلام ربي برافار فمي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جدمي واني أججان دفه واجبة مثل مالي أكمالي مثل تحية المسجد أرقته مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا يو جنازة أقر تلفاكا والدابدا فإن لها فزعة رفاتو نما قبتا رفاتو دا ulkaa dhaabbadhaa ala janazaa agartan jedhanii eegas immoo gaaf tokko janazaa arganii dhiisaniituma taa'anii amma gartanii maal dhiisanii taa'uun isaanii ajaja duraa san shaareera namni masjida ol seentan rakaatanii salaattan malee taa'inaa jedha ajaja jechuudha gaaf tokko faa khutbaa dhaabanii sallayta rakaatay aboo ati katee suuraa salaattee jirta yaniin in salaanni khutbaa fan taa'ee qum fasalli rakaatay kai rakaatanii salaati boo masjidni haqqi sirra qaba yaniin argite agartee wanni faa'ii amriitiin dhufe fal yaf'al ka jedhee dhufe alfaazni amriidha hedduudha argitanii waajibummaa kenniti warra jedhe jira kanaaf eega shari'aan akkas jette waan amriidhaan dhufe khuduu ziinatakum jechuun kun amriidha amrii rabbiiti uffata bareedaa uffachuun caalaadha warra jedhe jira warra gartee amrii kana istihbaaba godhe jira warra amrii kana linnadbi jedhe jira warra lilwujubi jedhe jira san boodatti haasofna garuu uffata bareedaa salaata uffatuun yoo haati manaa abbaa manaa kooti atu bareedaadha uffata bareedaa uffadhu rabbi bareedaa kana dura dhaabbadhu rabbi akkana jedha yoo isin jette marabbaa jechuun qaba amma hukmii najaasaatti kennuun hin barbaachisu akkasitti walii haa galanuu jenna wallahu a'lam masaalaan gariin dheeratteeti wallahu a'lam nu cinkite بارك الله فيكم جزاكم الله أحسن الله إليكم كافي نجا إن شاء الله واحد طهارة كيساجد جودا نمني برا يوغا في وان طهارة إفريقيا قبادان أستاذ محمد تمام أستاذ جمال وان طهارة والاتعانو غافين كبيرات برجرة اتعانسا وان طهارة يوهن جره كبيرات تركان فن إن شاء الله hangi gaafatame hangana